ummati Oromoo gaaddisa boqonnaa jabaa kayoomuu itti abdatu kayoomuu itti amanu akka qabaatu taasisaa. Eegalani waliin bareena ani jaaladhe waa'ee neet nagaana. Lafti irra teenyu kun siree dansaanuu haa ta'u. Kamiin jala jiraannu kun illee mana gaaddisa cimaa nuuf haa ta'u. Kami kana jalatti lafa kanarratti warra wal jaalatu warra waliin argitee waadhu rabbiin nu haa godhu. Warra umurii dheertuu jiraatullee warra jiraatullee bilisummaa argu rabbiin nu haa godhu. Warra argitee irreen isaa jabaa darbatu qaje warra argitee faanti isaa jiidhaa bakkiin ejjete nagaa rabbiin nu haa taasisu. Warra arraba qajeelaallee rabbiin nu haa taasisu. Qoma keenya kanallee sammuu keenyallee rabbiin nu haa bal'isu. Dhugaaf tarkaanfannaa warra dhugaa rabbiin nu haa godhu. Yoo dhugaan jiraatti wal jaalatuumi. Yoo dhugaan jiraatti wal jaalatu. Yoo dhugaan jiraatti wal jalallee yaa. Warra akkasii rabbiin nu haa tolchu. Sagantaan irraa jaalaaf jaallummaa. Jaalaaf jaallummaa. Sagantaa hafuura jaalaa jaallummaa. Ishiinuu jecha lama qabu. Takkittiin jaal. Jechi tokkichi jaal. Lammaffaan maal? Jaallummaa. Jaala jechuun warraaqa. Jaala jechuun warraaqa. Warraaqa akeeka tokko qabu. Warraaqa akeeka tokko qabu. Warra ilaalcha tokko qabu. Warra argitee dhara balbee dhugaatti citu. Warra argitee lubbuu isaa keessan dafqa silaa buusu keessan dhiiga dhangalaasu keessan wareegama guyyaa guyyaan kaffalu keessanii warra ummata jiraachisuudhaaf waliin jaarmiyaa takka jala hiriira. Warra santu waliin maal? Jaalaa jechuudha. Jaallummaan immoo jecha jaala jettu sana ibsi. Jaallummaan jecha jaala jettu sana ibsi. Jaalli jaallummaan ibsa. Namuu jaal waliin jenna miti re. Jaali numa waliin jenna wanni nutti irra taamaan jaallummaa. Ummati illee amma jaalluun jechuu qabee. Bu'aadhuma qabsoon ummati jaallamaan jechuun amma hin beekne hin qabu. Ummati kaayyoo sana maxxanfachuu hake. Qabsoo kanatti dhiyaachuu hake. Gatii wareegama keessii hubachuu hake. Mararfannoodhuma sii qabu sana ibsachuu godhaa. Egaa jaallummaani hariiroo qabsaawotaadha. Hariiroo qabsaawotaadha. Hariiroo jaallan tana walitti hidhuudha. Dhalli namaa kun lafa kanarratti warri garii dhaloota walitti hidhata. Warra argitee ija dhiigatii walitti hidhatu jira. Warra amantaa walitti hidhatu jira. As taa'ee kunoo akka deengedde jenne warra Ameerikaa faatti waa yaadu, warra Israa'el faatti waa yaadu, as taa'ee warra Arabatti waa yaadu. Warra amantaa walitti hidhatu jira. Jaallan garuu waan sanaa ol warra argitee warri waliin dhalate waliin ta'uu hin dandeenye. Aarsaa warri waliin dhalate walirratti kaffaluu hin dandeenye warra waliin kaffalu. Warra dadhabbii warri waliin dhalate namni waliin dhalate waliin kaffaluu hin dandeenye. Wareegama ulfaata warri waliin dhalate waliin kaffaluu hin dandeenye. Warra haalli kamiyyuu rakkoon kamiyyuu dhiphinni kamiyyuu cincinni itti nuumu. Warra argitee haalaan jaalummaan isaa jaalalli isaa haalaan hin daangeffamnetu jaallummaa waliif qaba. Wal hubannaa jaallan? Jaallummaan jaarmiyaan hin madaalamtu jechuu barbaadetan. Jaallummaan wal caalti? Wal hin caalu. Jaalli tokko kaayyootti amanuu qofaaf siif jaala jaallummaa sanatti agarsiisuu qabdaa. Jaarmiyaa barbaade haa keessa haa jiraatu. Jaallummaa sana waliin dabarsanii jechuudha. Jaarmiyaa barbaade keessa haa jiraatu. Silaa wareegama walirratti kafaluu qaban sana walirraan qusatanii jechuudha. Kabajaa waliif kennuu qaban sana walirraan qusatanii jechuudha. Onneen xiyyatuni aga caalaa jaalattu tolaalleen jaalattee jechuudha jaalataanii. Kanaaf jaallummaanii ulfina qabsaawotaan, kabajaa qabsaawotaan, humna qabsaawotaan, hiddi dhiigaa keenya kun akkuma maashaa keenya walitti hidhuu wanni qabsaawootii ittiin walitti hidhatu.
walitti hidhatu jaallummaadhaan. Aguma hiddi namaa yoo cite dhiigeetiin namni lubbuun du'u jaallummaa yoo hin jiraanne qabsaawaa du'a. Qabsaawaa yoo hin jiraanne qabsoon illee ni du'a. Wal hubannaa fi jaallan. Wal hubannaa. Warra wal jaalatu rabbi nu haa godhu. Warra argitee jaallummaa haalarratti hundaa'e sana walitti agarsiisu osoo hin taane warra dadhabbii keessatti illee gammachuu keessatti illee lola keessatti illee siree nagaa keessatti illee wal jaalatu rabbiin nu haa godhu. Taanni fi maddi humna keenyaa wal jaalachuu keenya, maddi humna keenyaa wal kabajuu keenya, wal jaalala keenya keessa kaayyoon jabaatu, wal jaalala keenya keessa wal kabaja keenya keessa bakka rakkootti deemnee wal laqqabuu keessa bakka argitee dhiphannetti dhiphuu wal baasuu keessa bakka namni muufatetti muufii walirraa qabbaneessuu keessa jaallummaan jabaadha. Bakka sana keessa jaallummaan jaba. Jabinni jaallummaa warraaqsa jabe. Jabinni warraaqsa kaayyoo jabe. Jabinni kaayyoo ammoo uummatii Oromoo gaaddisa boqonnaa jabaa kayoomuu itti abdatu, kayoomuu itti amanu akka qabaatu taasisaa. Wal hubannaa miti. Uummatii Oromoo haga si qabutti diina isaan sodaatu jechuudha. Haga si qabutti waan ollaa isaatii itti dhufu diina ollaa isaatii itti dhufuuf yaadda jechuudha. Haga si qabutti gabrummaa jalatti nana faa yaadda jechuudha. Kanaaf wanti ani isinitti dhaamadhu guddoon jaallani jaarmiyaan amma itti ramadamne kuni oolmaa hojii nama 10,000 10,20 erga tokko akka horii sana hin bobbaatu. Jaarmiyaan kuni ramaddii hojii namuu hojii gargari qooda haala bobbaa mijeeffatu. Haala bobbaa mijeeffatu. Bobbaan teenya tuni jaallummaa teenya sana wal caalchisuu qabdu jechuudha. Bobbaan nuti itti jirru tun jaarmiyaan nuti itti jirru kun birgeediin itti ijaaramne kun jaallummaa teenyatti danqaa ta'uun irra hin jiran. Wal hubannaa miti jaallan. Faayidaa xixiqqaa waan hojii keessatti argamu sanarratti waliin bu'uun nurra hin jiraatu. Warraaqanii lolan qabu jedhan. Warraaqan haaloon qabatu jedhan. Warraaqan yeroo kamiyyuu muffiin jaarmiyaa isaa keessa hin jiru jedhan. Maaliif jennaanii sirna qaba waan taateef. Teessuma qabaa teessumatti waa fixata waan taateef. Gamaagama qabaa gamaagama keessatti waa fixata waan taateef. Qeequu qabaa achi keessatti wal fixata waan taateef. Yoo san bira dabarte seera qabaa seera keessatti waa fixata. Yoo tanarraa hafte galgalaa ganama hiriira ba'a. Yoo amma wallole daqiiqaa 5 booda fitatee kolfa wal ta'e. Kanaaf waliin muufachuu dandeessa nama. Walitti haaruu dandeessa nama. Hojiirra nama dallaluu dandeessa nama waan taate. Garuu daqiiqaa 10 dabarte. Aariin kee daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 darbuun qabu. Walitti muffiin kee daqiiqaa 10 darbuun qabu. Daqiiqaa 10tti sirraa darbee achi gabbaatee filachuudha. Jaala har'a akkasitti wallabduunii kana boroo biraa dhabuuf teessere. Jaala rakkoo sirraa qoodachuuf deemu kana of biraa dhabdare. Allaattiin koola lama yoon qaban tokko keessa baalleen tokkittiin cabdee innaan barrisuu hin danda'u. Hin danda'a? Hin danda'a jaallan? Hin danda'u jechuudha. Baalleen kunis allaattiin sun allaattii ta'ee akka barrisuuf isa gargaara. Jaallilleen tokko si biraa cabee innaan akka allaattii sanaa yoo barrisuu dandeessellee haga silaa barrisuu dandeessu sanamaan barrisuu hin dandeessu. Kanaaf jaallan waliin waa jaalatu. Warra gaaddisa walii ta'u rabbiin nu haa godhu. Intalli rakkee yoon dura ture na of galchaa fayyaa ta'aa horaa bulaa sagantaa kana warra nu qopheessanillee naa galateeffadha jaallan.